Kabajoota dhaggeeffattoota keenya har'a wanta qabannee isinii dhiyaanne keessaa waa'ee rakkina Oromoo guutumaa galaatti maal fakkaata? Biyya Impaayera Itoophiyaa kana keessatti rakkinni Oromoo waan jedhamu kun maal inni waan jedhu irratti isin faana haasawuu yaada koo isinii qooduun barbaada. Rakkinni Oromoo guutumaa guutuutti kan inni jiru naannoo federaalaa yookiin naannoo biyyoolessaa keessattidha. Mootummaan biyyoolessaa sana yommuu ilaallu harka 95 saba Oromoo yoo ta'u, sabni Oromoo harka 5 qofaatu gati jiruufidha. Kun egaa karaa siyaasaas, karaa dinagdees, karaa hawaasummaas, karuma hundayyuu harki 95 harka Oromoorra jira jechuudha. Qonni Oromoo as keessatti harka 5 harka persentii 5 hin guuttu jechuudha. Kun rakkina guddaadha. Oromoon biyya Impaayerii bituu keessa qooda qabaa jennee yoo dubbanne qooda akka hin qabaanne nu agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu infraastiraakchariin federaalaa yookiin immoo infraastiraakchariin biyyoolessaa saba tokkorraa, amantaa tokkorraa fi afaan tokkorraatii akka inni ijaarame kan nutti mul'isudha jechuudha. Kanumaafuu egaa sabni Oromoo amantaan Oromiyaa, afaan Oromoo kun hundumtuu mootummaa biyyoolessaa keessatti oddoo hin qabanii dhiitamurra jiru, garbummaa keessa jiru jechuudha. Rakkinni Oromoo guddaan isaa kanadha. Kanatu hiikamuu hin dandeenye. Iddoon kun hin hiikamnettis Oromoon bilisa hin bahu. Iddoon afaan Oromoo afaan biyyoolessaa yookiin afaan federaalaa iddoo hin taanetti Oromoon bilisa baheera jennee afaan keenya guunnee dubbachuu hin dandeenye. Iddoon aadaan Oromoo, amantaan Oromoo hundumtuu biyyoolessa keessatti bilisummaan isaanii bahee afaan biyyoolessaa, amantaa biyyoolessaa, aadaa biyyoolessaa iddoo hin taanetti Oromoon bilisa baheera jennee dubbachuu hin dandeenye. Rakkinni Oromoo guutumaa guutuutti rakkinni Oromoo arginu mootummaa biyyoolessaa keessatti baay'eetti gadi dhiibameera, cunqurfameera jechuudha. Egaa mootummaan biyyoolessaa aadaa Oromoo, afaan Oromoo, dinagdee Oromoo hunda kana gadi qabee nu bituurra, nu saamuu isaarraa darbee naannoo Oromiyaa keessattis akkuma barbaadetti xafaxafee kunuun naannoo Oromiyaa ijaaruu danda'eera. Naannoo Oromiyaa keessatti Finfinneen lafa Oromoo otoo taatuuti qobaatti akka mootummaa tokkotti ishee akka of bulchitu godheera. Kun mirga Oromoo dhiibuu isaati. Oromoon akka of hin bulchine lafa isaarratti akka abbaa mirgaa hin taane isa godheera jechuudha. Finfinnee keessatti afaan Oromoo akka hin dubbanne, afaan hojii dhumti mataan isaa afaan Oromoo akka hin taanes godhameera. Aadaan Oromoo achi keessatti akka aadaa Finfinnee akka hin taanes godheeraan. Mootummaan federaalaa Oromiyaa akka ofiisaa barbaadetti ishee hojjeteera. Oromoon as keessatti abbaa mirgaati. Mirgisaa guutameera jennee afaan keenyatti dubbachuu
kan hin dandeenyedha jechaadha. Dirreedawaan akkasidha. Dirreedawaa osoo ta'e lafuma Oromoo fuudheetu kun qubaatti baatee ofaa bushitii jedheera. Oromoof eenyu murteessaa? Oromoof kan murteessu Oromoo osoo hin ta'in saba warra saba tokkoo warra afaan amantaa tokkoo fi afaan tokkoo warra jenne federaalaa parsantaa 95 warra harka isaanii jalatti bulchatanitu akka barbaadanitti siin naannoo Oromiyaa akka barbaadanitti ijaaraniiru jechuudha. Egaa kanaafuu malli Oromoo maal'anni jennee yommuu inni dubbannu malli Oromoo gaa asirratti waaboon yeroo ammaa kana mootummaa biyyaalessaa faana mariirra jira. Marii wayin diyaaloogii irra jira. Egaa mariin kunii fi diyaaloogiin kun mirga Oromoo akkamitti eegsisuu danda'a jedhu irratti gaaffiin keenya. Kun naan ta'uu danda'u WBOn mootummaa biyyoolessaa qooddachuu qaba. Mootummaa biyyoolessaa PP faana ta'ee bulchuu qaba. Kana yoo ta'e mootummaan biyyoolessaa wayin maqaan isaallee paartiin badhaadhinaa fi WBOn hoo aangoo sheerii hoo godhanii wal faana deemanii Oromoon mootummaa biyyoolessaa keessatti waan inni qabu wayin sheerii wayin immoo oddoon inni qabu in walgitaa jechaadha. Oromoon aangoon inni mootummaa biyyoolessaa keessaa qabu aangoo warra kaan faana gara qixxummaatti deemaa jechaadha. Hoo akkas ta'e mirga Oromoo hin eegamaa jechaadha. Kana bichaa miti. Aangoon biyyoolessaa WBOn qooddachuu isaa qofaatu mirga Oromoo eegsisee innis hin dandeenye. Kan nuyi barbaannu naannoo Oromiyaattis gadi bu'ees naannoon Oromiyaa paartiin badhaadhina naannoon Oromiyaa fi caasaan WBOn mataan isaa naannoo Oromiyaa keessattis aangoo irratti aangoo qooddachuu qaba jechaadha. WBOn naannoo Oromiyaa faana aangoo hin qooddattaa mootummaa biyyoolessaa faanas aangoo hin qooddata. Hoo akkas ta'e mirgi Oromoo karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa eegamuufii hin danda'a jechaadha. Egaa mariin nuti yeroo amma kana WBO fi mootummaa biyyoolessaa gidduutti gaggeessamu kuni bu'aa saba Oromoof fiduu kan danda'u mootummaa biyyoolessaa keessa aangoo WBOn hoo qooddatee fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis WBOn caasaa isaa mootummaa naannoo Oromiyaa irrattis hoo aangoo siyaasaa hoo qooddate iddoo lamaanittuu WBOn caasaan isaa irra keessaa qabee amma gajjallaatti gadi bu'ee qabateera taanaan mirga Oromoon parsantaan 50-60 eegameeraa fi jechuu hin dandeenye. Hoo akkas ta'e mariin amma gaggeessamu kun bu'aa saba Oromoof buuseeraa jennee yaaduu dandeenya. Egaa kanaafuu mariin WBO fi mootummaa biyyoolessaa gidduutti gaggeessamaa jiru kuni dhuguma WBO gara aangoo federaalaatti gara aangoo biyyoolessaatti fidee fi
mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis WBOn akka aangoo qooddatu yoo ta'e, WBOn caasaansaa federaala keessas hoo jiraate, daganaa caasaansaa gadi bu'ees naannoo irra hoo jiraate karaa bitaa paartii badhaadhinaan deema. Karaa mirgaa immoo WBOn achii biyyoolessaatii qabee gara naannootti akkas caasaa akkasiitiin hoo bu'e lamaan isaanii wal bukkee baalaansii check and baalaansiitiin bitaaf mirgaan check and baalaansiitiin hoo wal akkasitti wal faana hoo deemanii mirgi Oromoo hin eegamaa jenneetu amanna. Kanaaf mareen mootummaa biyyoolessaa fi WBO hedduu jiru karaa kana hoo dhuguma karaa kana walii galteen hoo uumame mirgi Oromoo eegameera, nagaan biyya keenya keessatti bu'eera jennee dubbachuu hin dandeenya. Egaa yuutuubii keenya sabskiraayibii godhaatii faamilii nu faana taanaa hanganarraa habbee ibsa keenya isa gara fuulduras akka dhaggeeffattanii fi sabskiraayibii fi laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Nagaan nu ta'a. Galatooma.